هاي أتتراجع مسيدي هادو قالتهم كفتاخو نقوم قبدني نقوم الحمد لله بيادو فولدرا خير بدي غافي سيفدي سنتون نافي رودراتي أنا نافدورا تكاهو نافي رودراتي إدوتنا تركمون أنا في أتوتك إتشولا تاتي أني نما دين كاثوليكات الرتي مرامي تكاهو نما دين كريستانا خنك أباتي جبيفتي ديم ونيني أسرع عن برباتو أمنتي تنا فهمو في برو دوايا أمنتي تنرى سري تهو سيتي نوبتشو بربادة ودون خيسا هنغاليني اندورتي تاتي وبليتي تو بغانا غان دفتي Quran says the devoted Catholics are closest to the Muslims. Okay, Mike, I have a question, sir. Why? تولي غافين تو مالف خمرين حرامتي أمنتي إسلاما خيستي مالف دوغاتين نما متشيستو تكاو نما سخرانسيتو دورغمي يوني في نمني سن قياسا سالا التي أكن سخراني تدوغي مالف ركو قبا خوني مالف أمنتي إسلاما دورغتي What is the implication? أبلتي انتي غافي لما قبدي غافين درا مالف خمرين حرام تهي يموني في تو غافي لما دامو خمري خنا قياسة يوني في دوغي أكا إسمين يوني في دوغي أكا متي حرام تها غافي تناف ديبي سجرا دولي غافي بريدو خفتي سيفيني ما أبلتي قرآن قيستي دورغمي جرا قرآن تدورغي سورة المائدة آيات سكلتمي رتي أكا نجا خانا قفامتي إنو ما بايبلا خيستي اللي bareecheeti dhorga kitaaba itisiyaan keessa ayata 18 irratti dubbatee jira inuma amantummaa teessanii wal qabatee kitaaba biroo keessatti illee dubbatee jira bakka lamatti jechuudha kitaaba keessan yookiin amantummaa teessan keessatti bakka lama iddoo lamatti khamreen takkaahuu wanni nama macheessa dhugaatiin akka dhorgaatee dubbatee jira jechuudha yooni fina shakkite takka ammoo khijiba khiyyeseete ammuma sarchi gootee takkaahuu barreessitee ilaaluu dandeessa amma ogaanifiin gara gaafiteetitti as deebi'u islaamni maaliif khamrii haraam godhe jetti akkasuma yooni fi namni takka khamrii dhuge maaltu irra gahaa maaltu irra jiraa jetti ani doktorummaan qaree yeroo gahaanii ni beete jeetiin yaada riisarchi yeroo dheeraa fi riisarchi guutuun dubbii tan irratti gaggeesse haasoo kiyya kan waa'ee khamrii wal qabatu kan kana dura dabarse keessatti yooni fi agarte dhukkubaalee khamrii fi takkaahuu rakkoolee khamriin wal qabatu kumaatamaaniin dubbadhee jira yooni fi rakkooleen kun maal faadhanaan jette dhibbaatamaaniin ammaa osii lakkaa'uu danda'a yeroo tun afin hayyamne malee dhukkuba haalaan hedduudhaaf saaxilamuu malta sababa khamrii dhuguu qofaan xabi'atti ilmi namaa hoggaanii fi farshoo takkaahuu waan nama macheessaa kana yookiin khamrii dhuge sammuu isaa tana keessa waan silaa kun gaarii kun hamaa kun bareedaa kun fokkotaa jettee waan silaa adda baastu sammuu keessa iddoo san dhaqeeti rabbasha haadhateeti wajjiin immoo ilmooteeti wajjiin immoo jaartiteeti wajjiin haga rafuu hoggaanii fi qunnamtii gootu haga nama qunnamtii wajji gootu kana wallaaltutti jechuudha iddoo tana walitti laaqa jechuudha hoggaanii fi khamrii dhugdee machoite waan godhuu qabduu fi waan godhuu hin qabne waan dura godhuu qabduu fi waan booda godhuu qabduu fi waan walumaa galatti itti dhiyaachuu hin qabne hundatti dhiyaatta walitti laayita haraam guddoo fi xiqqoo keessatti bu'uu malta waan siif gaarii fi sirrii hin ta'in cufa keessa seenuu malta sababni isaatis waan sammuun teessi laaqqamtee jirtuu fi yeroon fi waan kana gootee takkaa'uu dhuyde haadhaa fi abbaa kee arrabsuu malta haadhaa fi abbaa kee tumuu haadhaa fi abbaa kee darbuu malta haqa isaanii dagachuu malta yeroon fi machooyte kana keessatti abba kanaa wajjiniin rafee abba kanaa wajjiniin ciisee abba kanaa wajjiniin qunnamtii godhee addan beetu qaama sirritti haraam ta'e cufaa waliin qunnamtii godhuu malta ilmooti xiqqoo daa'ima gudeedu malta akkasuma waan badiilee gurguddoo dalaydee hidhatti darbamuu malta iddoo itti nama hidhan yookiin amala sirreessaa san yooni fi dhayxee namootan garagaraa silaa sababa garagaraatiin hidhame takkaa'u sababa kanaan wal fakkaatan hidhame yooni fi gaafatte akkanii fi machaawanii turanii fi akkanii fi sa'a sanittiif quban qabnee fi akkanii fi waa dhuganii dhugaatiin kunis isaan laaqee dogongoraan godhan siif himan kana qofaa miti ammas dhukkuboota hedduudhaaf si saaxilu mala kaansarii mataa kaansarii onnee akkasuma kaansarii kaleedhaallee kanaaf si saaxilu mala dhukkubaalee kana keessa bu'uu malta warroottan khamrii dhugu yooni fi baay'inaan garte rakkoolee kanneen keessa bu'an gara gaafii teetan lammadaatti haa dabru yooni fi qiyaasatti dhuganoo xiqqeessanii yooni fi hagas laa isaan hin miine laallatanii firraa dhuganoo akkamii kuni bar dhorgaa ta'uun qabu jette ergamaan keenya nagaa fi rahmanni rabbii irratti haa jiraatu akka jee ibnu maajee keessa hadiisa 3993 irra hadiisa 3994 hadiisa 992 irratti dubbatee jira akkana jee waanuma sammuu si macheessaa takkaahuu sammuu ta'e laaqaa dhuguu fi fayyadamuu cufarraahuu fagaadhu cuftinuu haraami hammi isaa yookiin qiyaasni isaa xiqqaatuu guddatu jechuudhaan dubbatee jira yookiin isa hedduu dhugee takkaahuu ofirra qochiisee machaawee saniif haraam ta'eeti isa waa xiqqoo dhugee
خن أدوهم متشاوين أتشيبه سنف حلال تهودي ما يجودا خنافس إرجمان خنيا واي خمري ترى تكاتو قدتو حرام قدي دبته يوني في خراخنا ددي خراخان فلتة حرام خيسة قلتن عرّ سببا دقاتي خنان يوخين خمري خنان نما مليوني لما تقع شنتو وقادك خيسة تيمت وقرر دوا نما مليون لما تقع شن سببا دقاتي دقو ساني قفان هوغان غرا غافتي تتاس ديبيو يوني في جرى الكوليستي خنا تكاو ور حزابا على دغون الكوليستي جامن خنا يوني في غافتي اغرتي اكمتي ايغلتي الكوليستي تو داف ايغلتي غافن في درو ديدو حغم تكان ايغلتي يوني في غافتي تك الكوليستي تو يادي تكاو الكوليستي تو دافين دوغي خنجو تكاو جي خنسينو ناغرتو انو مناغرتو خمرا يوني في تك اغرتي خمرا ابراهيمتي خمرا نما سديو اغرتي عجائب تنافي هوغاني في دوغان هندي سانيتو هوغاني في ايغلن ورمان سلا ارانتنا ساعتنا غوتو دوغو وروتن سلا ارانتنا حاجه سلا نمني تكني دوغا جامي ياني خبا ساني دوغو هوغاني في غافتي تكاو يوني في غافتي تكا انوما بكتنان غها الكوليستي نما اكناتين تهاجئ نما يادو نما تكاهو ديبي اكنا سي ديبسو انوما هين اغرتو نموتو برچقو تكاهو قلاسا چناتين ايغل الره دون ساني برچقو چنا إيسيو چنا متي پرسنتا دي دمشن يوخين ربو كچاتنيتي اچراني ايغل اودما كس زانيتي چنا غدن چنا را چنا فربو غدن ربو را تك غوتو غدن لما غدن سدي غدن اودما دي منيتي غارا جروبي الكونستي داسينن akkanumatti eegala arraantana waa xiqqoo haga silaa nammiineen dhugaa jetteeni fi yooni fi yaadde haga silaa oofu dandeessutu jira fakkeenyaaf nama waggootan 5 dabree kana keessa kanuma khamrii dhugu takkaa kan machaa'uu hin beekne takkaa qiyaasa silaa isa macheessu sanitti achi tarkaanfatee hin beekne hoggu qiyaasuma isaa qiyaasuma isa miine dhugu yooni fi agartee gaafanii fi inni qiyaasaa baasee dhugetti rakkootu irra gaha ni dhukkubsata maaliif qiyaasnummaan silaa xiqqoo dhuyidu sanuu waa'ee sakeessatti ta'asiira qaba dhukkuba saniif takka ammoo si dhukkubsuudhaaf sababa ta'a jechuudha ammas inuma hin danda'amu kuni inuma nama haga arraa yeroo dheeraatiin dhugu jira takkaa qalaasaa cinaatii alan dhuyne takkaa sararaa hin baafne je'ee yaadu takka ammoo je'ee dubbatu hin agarreen akkasumatti eegala wanti kuni waan sammuu laaqu waan ta'eef lakkuma silaa dhuyiduu haguma silaa qiyaasa kiyyettee yaaddu sanuutu silaaqaa sammuu seenaa deema jechuudha oduma deemu hagummaan sunuu dhukkuba garagaraatiif si saaxilu malee jechuudha tanaafi tan amantiin teenya guutumatti dhorkite cuftinuu waanuma xiqqoon hagum islaammaati jetteen akkanumatti jalqaban jechuu sababa kanaafi waa xiqqoodhaa haga kana nin dhuga jechuu keessatti hayyamni kan jiraachuu baate jechuudha khamrii kana xiqqaatuu guddatuu dhuguu kanatti rabbiin haraam godhe silaa dubbiin teetun sirrii fi miidhaa qabaachuu baatte amantiin teenyaa hun dhorkitu bar arraan tanaan sin jeebara qorannoon an gaggeessee miti qorannoon jarri silaa biyya harkaa qabu gaggeesse waggatti nama miiliyoonii 2.5 du'a waggatti miiliyoona 2.5 sababaa kanaan qofa kana dhuguun xiqqaatuu guddatu akkamitti sirrii ta'a jettee yaaddaa'u amantii baatee hoggaanii fi gara silaa kaan ilaaltu akkana jechuun bar waggatti nama miiliyoona 2.5 jechuun waggaa 10 dabree kana keessatti nama miiliyoona 25 du'e jechuudha bar khamrii qofaan jara silaa du'e kana silaa agartee gaafatte akkamitti eegaltanii bifa kamiinii eegaltan yooni fi jettee gaafatte cufti isaaniitu robuu yookiin ammoo cinaa dhuguu qalaasa cinaa takkaa qalaasa rubuu raahii akka eegalansiif himan akkanumatti eegalanamu mee waa si haa gaafadhu obboleettii waan silaa waggarraa nama miiliyoona 2.5 ajjeesaa takkaa fixaa kana waan kanarraa fagaachuu qaban jettamoo waan kana dhuguu qaban jettee yaaddaati maaliifin akkana ja'aseeti amma yooni fi nama silaati qiyaasa isaa beeku akka isa hin miinetti dhuguu danda'u taate lakkuma deemtuuni bakka kanarraa jijjiiramta wayyeessita guutuu goota 2 goota 3 goota kuni dhibbarraa dhibbatti shakkii takkaan malittiin siif hima xiqqaatuu guddatuu tanaafi kan amantiin teenya kanarraa nu dhorgite jechuudha baayibila keessan keessatti illee iddoo lamatti dhorgee jira ati reefu akkanaan dubbatte takkaa akkanaaf himte sanitti kiristaana jabduu amantii si jaalattu akka taate naaf himtee ture yooni fi amantii kee jaalatte amantuma teetiitu itti si ajaja waan kana akka inuma ittiin dhiyaanne inuma hin dhuyne jechuudha ati ni dhuydaa obboleetitiyya hin dhugan rabbii kana keessaa si haa baasu yaa obboleetitiyya silaa haasoo kiyya kan dabre waa'ee kanaan wal qabatee gaafiilee nama hedduutuuf deebiseetu jira silaa san if duba deebitee ilaaltee hedduu malee sirraa gammada maaliif akkaan amma si haasoo kana daran warroottan silaa waa'ee kanarraa sirritti gaffageenyaan deebiseefiitu jira mee waan sanis irra deebii dhageeffadhu ani waa'ee amantii tanarraa hedduun barachuu fedha tole irra deebii dhageeffadhu sanis waa'ee kanaan wal qabatu guututti deebii ammaan tana si deebiseen alatti
deebiilee babbareedduu achirraa argachuu malta. Akkam islaamaan tana gaafii ta'eetiif deebii guutuu argattee jirta. naaf galee jira naaf galee jira. Tole obboleettii tiyya. Rabbii gara silaa amantii haqaa gara silaa amantii dhugaatti si haa fidu, si haa naqu, si haa deebisu. Barnootaan barachuu fadhaa, waa'ee islaamaatiin barachuu fadhaa kan jetteef ammoo haalli siif mijjaawa. Warroottan si dubbisuutu jira. Eeganiif sagantaan tun dhumteen boodatti. Dhugaatii kanaan wal qabatee ammoo rabbi keessaa si haa baasu. Gaafii ta'eetiif deebii akkaan deebisi abdiin qaba. Galatoomi. You should hear my talk on women's rights in Islam, and inshallah you'll be convinced about the teachings of Islam. Thank you.